Okay, welcome. Welcome to Econ to partii sadaffaa boqonnaa sadii partii sadaffaa magaalota substitution kan yaa'urraa eegalla. So partii tokkoffaaf lammaffaa kan hin daawwanne yoo ta'e garsaa deebi'aatti daawwadha. Boqonnaa kana lakkoofsa sadii qabxii sadii lama tuqaa afur kan irraa jiru. Magaalota substitution kan jedhu example isaa argeenye dhaabannachii kana jechuudha. So magaalota substitution fakkeenyaaf formulaan isaa kana inni dabarra. MRS or magaalota substitution jechuudha. X to y substitute ta'a. Akkamitti argama hamma y walii galaa argame irratti hiruu x arganneef jechuudha. Hamma x arganneef irraa fakkeenyaaf x for y amma siraan y dha x dha. So x y dhaaf substitute godhaa gaafa deemnu change of y over change of x dha. Change over change of x. Negative in kun giving up y in hir'achuu yoo giving up ta'uu agarsiisa. Akkamitti fakkeenyaaf jalqaba pointii irratti 30 y ni x quantity 5 benna gara b'tti gaafa gadi dhufu immoo hir'ata akka dhufu agarsiisa. Eenyutu hir'ata y ni hir'ate giving up ta'eera. Garuu x in dabale 5 gara 10tti gaafa dabaluu gudi y x y immoo 30 irraa gara 20tti gadi bunneeti. Irratti gaafa bituu barbaannu. So x in y dhaaf hammamiin bakka bu'e ta'ee dhufe 20 hir'isu 30 maaliif 30 hir'isu 20 hin taane final point minus initial point yoo hedduu kan nuti hojjennu jechuudha. Change gaafa daataadhuma hir'isuu isa jalqaba waan ta'uuf humni 20 tuqaan jalqaba eedha. Tuqaan waa b data dhumarra jiruu fi hir'isuutti data jalqabarra jiran. B set minus A set hojjenna jechuudha. So y change y 20 30 hiruu change on x 10 hir'isuu 5. Kanaafuu 10 negative 10 irraa 5. Kana jechuun negative 2 absolute value keessa waan galchuu qabnuuf positive 2 arganna jechuudha. A to B to C akkasumatti deema. 2 hir'isuu 28 negative 8 hir'uu 15 hir'isuu 5 negative 8 hir'uu 5. So from above graph magaalota substitution x or y tokko isaatiin yoo hojjetan gara B sila akkuma arganne lamadha. 2 jechuudha innis 2.0 lama jechuudha. B to C tokko tuqaa 6 negative 8 hir'uu 5. C to D immoo 8 irraa 12 hir'uu negative 4 hir'uu 20 5 negative 4 hir'uu 5 jechuun deebi'ee 0.8 jechuudha. Faallaa sammuu gaafatamuu dandeenya amma asitti x for y jenne taanaan akka kanaatti hojjenna. Y for x dha. Y for x dha taanaan malluun kun x iddoon kun y ta'a jechuudha gaafa gaafatamu. So this is all about principle magaalota substitution maal agarsiisa? Slope indifference curve convex ta'uu agarsiisa. Akkasumallee diminishing magaalota substitution dhaaf ragaa ta'uu danda'a. It is possible to derive amma RIC kana marginal utility irraa derive gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf marginal utility x mu x yoo ta'e marginal utility y mu yoo ta'e marginal rate of substitution for x for y akka kanaatti argachuu dandeenya. Mu marginal utility of x divided by marginal utility of y when x for y. We find the MRS x for y gaafa ta'u mu x because x is first mu x over mu y is second. Fakkeenyaaf proof kaniin kun tarii yeroo fechuu danda'a leeta yoo faaf overbuusa sitti agarsiisa. Utility amma mi'a lama kosiin goone x y binne haa ta'u kompiitii kana utilitiin ittiin argannu function isaa x y dha jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti arganna ree? Since marginal substitution change jenneerra yookaan immoo marginal utility maal change of x dha. Change of x with respect to quantity of x mu change of y with respect to y change maal agarsiisa? Differential function. Kanaafuu
asii amma termii lama iddoo tokkotti x y waan qabnuuf total differential formula fayyadamna jechuudha. For this constant difference curve. Isaa booda utility kan walqixa 0 jennaan total differential. Kun utility yoo ta'e total differential d kanadha. Partial derivative dha mallattoon kun. Total differential dha. So total differentiative of u is equal to partial derivative of u with respect to x dx. dx maal agarsiisuu fi differential ta'uusaa. dy differential ta'u. Which utility with respect to y, utility with respect to x. Then is equal to 0. Amma kun change of utility with respect to x jechuudha. Change of utility with respect to x jechuun total utility dha yoon. So change of total utility with respect to x jechuun MUX jechuudha. Akkasuma change of utility total utility with respect to y jechuun immoo marginal utility of y jechuudha. Maaliif MUY jenna? Functionin asitti himame y guddifaata. Maaliif u marginal utility of x jenna? X dha kan nuti asitti himne waan ta'eef. Then dx MUX kun iddoon kun jechuudha. MUX ta'e dx gadi dhufu fida'u kun MU ta'e dy gadi dhufu is equal to 0%. Now maal goona fakkeenyaaf amma kan simplify godhuu barbaanne kaayyoon keenya maali? Iddoo wayii kana qofaatti argachuudha. Iddoo wayii kana qofaatti argachuu fi let's say gama lamaaniin iyyuu dx affair function kana hundayyuu jechaadha. dx affair dx akka kana jiru tokko yoo dx zeros dx dha gaafaru maal ta'a dx nafitti cancel ta'a mux plus muy dy is equal to 0 ta'a jechuudha. Is equal to 0 ta'a jechuudha. Now mux minus irraa dhumame mu dy minus asirraas gaafa minus goonu dy minus taate mu dy minus dhaan acheeti isaa booda dy dhaaf irra dy dhumarra mux over muy is equal to d kun change of y with respect to change of x dha. Kan slope isaa jalqaba walqixa marginal substitution x for y dhufa jechuudha. Kana marginal utility gaafa mallattoo kana fayyadamu yoo as kun x for y dhaaf mux over mu muy over mux immoo y for x yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu yoo find marginal substitution y for x yoo ta'e formula kana fayyadamna. X for y yoo ta'e formula kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenya yoo ta'e nama x is the power of 4 y is the power of 2 yoo kenname x for y find gaafa goona jechuudha. Find marginal substitution x for y gaafa find goona. X for y waan ta'eef let we use x for y this one. So mux over mux from this function. Function kanarraa partial derivative of utility with respect to x find goona. Termiin lama. So termii tokko dhage combine function waan ta'eef amma power x qofa fayyadamna. Differential isaa 4 raised to x 4 minus 1 y is the power of 2 now. Power tokko asirraa laata jechuudha. Now it is going to x the power of 3 4 times x the power of 3 y square. Y dhaaf gaafa jennu immoo x akkuma jirutti ta'a. Y 2 asii goona 2 by x the power of 4 y is the power of 2 minus 1. Amma kan dhufa jechuudha. This is all. Kanaaf dhaabbatee directly bakka isaa buufna jechuudha. MUX kana MUY kana gargaaru bakka buufna jechuudha. Yoo baay'ee salphisuu barbaanne as x to the power of 3 x to the power of 4 dhagaa wal baatu kan taate minus 4 taate jechuudha. Minus 4 jechuun x minus ta'a. X minus 1 x to the power of minus 1 jechuun x gadi buufte jechuudha. Afur lama kan jirutti lama sitti argama. Y power 2 dha. Y power 1 dhagaa wal baatu minus 1 gooti. So y is the power of 2 minus 1 jechuun y is the power of 1 y 2 times y ta'e gaafa x immoo x to the power of 3 minus 4
y older minus equal x power of minus 1 ta'a. X power of minus 1 jechuun 1 over x dha. Kanaan gaafa dabalu baay'atu denominator taati jechuudha x. This follows. Kanarra budget line or price line kan jennu jira. Budget line or price line. Indifference can only care about customer preference for only two that they cannot show which combination of stocks will be bought. In reality, the consumer is constrained by his income. Difference carbon kan himu danda'u sadarkaa bakka filannoo mi'oota binnoo qofaan agarsiisa. Garuu bakka miti tokko qamamaan nutti hima jechuudha. Kanaaf budget line gatii mi'oota bin birrii qamarra dhaabatee eessatti akka bituu dandeenyu to'ataliitti jiru nutti agarsiisa. Budget line asset kan bayan commodity bundling bitamu kan danda'u yoo guutumaa guutuutti qarshiin isaa ba'e kan bitter kan hordofee jechuudha. This is a graph which shows the various combination of tools that consume account riches. Given limiting price. Kana wanteen kadang-kadang dito ko talaga jechuudha. Budget line draw jechuuf zero ta'an gadi guutuu qabu tokko mi'a lama qofa bituu qabdu. X, Y yaayan fakkeenya. Only two developing quantity. Say X and Y. Lama fa'ichi consumer confronted maamilli maaltu sangataa gaafattee X, Y kana dhabu gabaa market determined price. So price gatiin mi'oota kana gabaadhaan murtaa'a. For X price of X jedhee for Y price of Y ta'eef isaa eegaa jechuudha. Sadaffaa konsumeraatu namoonni fixed money. Konsumeriin birrii beekamaa fi hammisaa dhaabbata ta'e murtaawaa ta'e qaba. Fakkeenyaaf M jennuun. Kanaaf akkasuma immoo assume that consumer spend consumer spend all his income. Qarshii isaa birrii isaa kana hunda kan inni baasu mi'oota kana lamaan qofa bituu irratti X and Y jechuudha. Yoo akkas ta'e budget constraint yookaan immoo budget daangawaa wanneen kana income price X price Y X Y fayyadamna kan mangaliitti formula bituu dandeenya jechuudha. Mean income yoo ta'e price of X PX X in commodity Y in commodity Y price isaa gatiin itti bitamu Y price of Y X in PX amtan. Gaafa waliin baay'atu expenditure X expenditure walitti dabalame income waliidha. Kun budget constraint equation. This is budget constraint equation. Now budget constraint equation kana budget line itti kamitti jina. We can derive the following budget line akkamitti Y qofaatti hambisuudha maaloo gooneedha. Yeroo hedduu Y as a function of other jennee waan barreessinuu fi so as keessa Y ni kunooti. Budget constraint dha. Budget line equation argachuuf akka kanatti jalqaba formula functionoota kana Y as Y walqixa jennee functionoota kan biraan ibsuu danda'udha. Jalqaba PY kan jedhu fayyadamne asiin karaa harka mirgaa kan jiru PXX kana hir'annu asirraas M irraa PXX irra maal ta'a PY Y ta'a jechuudha. Lammaffaa PYR M minus PXX PYR yeroo kanamata directly kan arganna jechuudha. Okay, graphically more ibsinu kun equation isaati. Now graphically ibsinu jedhe Y usually around vertically good X Y good X horizontal. Now iddoon kun M over PY ta'e jechuudha jechuudha. Intercept Y gaafa X 0 ta'u birrii qabnu hundaatiin Y bakka kanatti meeqa akka binnu agarsiisa. M over PY intercept Y M over PX immoo intercept X dha. Qarshii qabnu hunda fayyadamne X bichaa binna yoo ta'e asirratti Y 0 waan ta'uuf isin kun intercept X ti. Settiidhaan ibsu yoo barbaachise M over price of X, 0 kun immoo 0, M over P rise over Y intercept. So here let X is 0. X is 0. Come 0 times this one 0. So when X is 0, Y is M over P Y. Here. So that X is 0. X is 0 to Y in kana touch. Do kana Y is 0 yoga X kana argatu. Kun gaafa wanti kana lama intercept kan lama wal qabsiifnu
budget line nu kenna jechuudha. No point in A B maal agarsiisa? Point A ni low budget line agadidha. Namichi kun kan nuti ilaallu goodii X Y qofa. Birrii nuti fayyadamnudha. Maal agarsiisa? Qarshii fudhatee baay'ee hunda mi'a kana bituurra hin oolchine birriin harkatti hafee deebi'ee jira jechuudha. There is return back. So maal jenna kun it is inefficient. Inefficient or unattainable but possible. Bituu dhiisuu danda'a garuu guutumaa guutuutti bu'aa buusee yookaan efficientii miti namicha. Biin immoo osoo budget line aladha. Budget line kana birrii jiru gatii mi'ootaa irratti bahe mi'a lamaan qofa bitee bakka kanaatti bituu hin danda'u. Also budget line it is impossible. Maaliif qarshii dhaabbata kana since you have only limited income it is impossible to buy at point B. This shows it is impossible. Kama biraan kun waa interceptii jennerra M over price of X immoo X interceptiidha. Price ratio kun immoo price ratio over price of X divided price of Y. Maal jechuudha? Price dha. Kanaafuu price ratio jechuu dandeenya. Slope budget line jechuudha. So this ratio of slope of budget line is given by P expressed over price of Y, which is the ratio of price of the good. So any combination of good within budget line. Budget line keewwat jala gadi kan ta'uu danda'u kan akka point A attainable jechuu dandeenya. Possible jechuudha. Sorry, attainable possible garuu inefficient. Any combination of the good is outside budget line. Point B unattainable yookaan unaffordable. Fakkeenyaaf naannoo konsumeerin takka $100 qaba mi'a X Y bitaa gatiin X 3dha gatiin Y $5. Budget line isaa draw godhi jedha cuma giraafii isaa kaasedha. Kana maal jechuudha giraafii kana line kana budget line drive goona achi giraafii kana uumuu dandeenya jechuudha uumuu qabnaadha. So as soon consumer as $100 to spend on the goodies XY with price 5. With price 3 under 5 nu jedha madam X income akka ta'e jalqaba X asii waan jiru price jalqaba X. So asirratti confused kan ta'an mi jalqaba dhufu gadi jalqaba dhufu respectively jedha taanaan tartiibaan. Tartiibni jalqaba X jedha so $3 kan X jechuudha. So equation budget line akka kana M is equal to price of X 3 X plus 5 price of Y is 5 times Y is equal to 100. 100 is M equal. Now slope is Y as in draw goona X in horizontally. Akkuma beekamu gamma 5 Y qabaata adda baatan jechuudha. Formula jechuudha. Y is a function on as a reverse 5Y is equal to rendezvous takka X in X there. No. Price in isaa moo 3. Find kan godhaa jiru kunoo kana. Kana barbaadu jira. Yookaan moo kana. This one. Budget constraint. So price of X we have 3. X below price of Y 5 times Y is equal to M is income is 100. Consumer has $100 to spend in income agarsiisa. Kanaaf default isaa income agarsiisa jechuudha. So what do Y qabaatan 5Y qabaatan bisu asirraati 3X irraa asirraa 3X 5Y is equal to this one. Y qabaatan bisu 5 irraa kanaaf 5 dhibbarra 5 digdama sadirra 5 amma Y vertically X horizontal now. So iddoo kanatti X 0 ta'e Y make X 0 ta'e jechuudha. X 0 ta'u 0 times this one 0 so 20 ta'e jechuudha. Then Y 0 gaafa ta'u amma X meeqa ta'u jechuudha. Dhibba irra 6 yookaan 33 dhukkasa gaafa waliin connect goonu budget line kana jechuudha giraafisa. Equation kana. Find budget line equation and we have put this one. If you take care we have by this one. Now what's contained? Budget line in Kujitia yes, default. Budget line maybe move the Uranda demand supply is at the equilibrium. Curving budget line curve maybe move. Mata inside Donate, Karami Legera, Customanda.
yookaan immoo karaa miila jala akkas taa'ee mataarraan akkas move ta'uudhaan movement jechuudha. Yookaan immoo directly this can be jump alatti akkas dabaluu yookaan gara keessatti akkas utaaluu danda'a jechuudha. Sababni kana godhumaan tokko income lammaffaa price isaanii price of x price of y and income isaan kun sana yoo jijjiiraman factoring kun yookaan jijjiiraman kun uumamuu danda'u. Let's we do together. Change in income service alqabaadhaan income change yoo ta'e yookaan immoo birriin galiin keenya yookaan dabaluu kan kana irratti yeroo gatiin mi'oota dhaabbataa haa ta'uuti gatiin mi'oota dhaabbataa haa ta'u pricing kun yeroo dhaabbataa ta'u 3-5 emiin kun yoo dabale maaltu ta'a guutumaa guututti outward shift ta'a. Yoo income kan dhibbaa biidama ta'e amma fakkeenyaaf meeqa binna jechuudha waa'ee dhibbaa biidama jechuudha dhibbaa biidama hiruu shan meeqa jechuudha naannoo kana 24 kanaafuu doonaa dhufu exchange naannoo kana dhufu. Income as income increase when price of commodity exchange price constant budget line shift outward. Haala kana yoo income decrease ta'e shift outward. Shift godha income price warra kaanii constant yoo ta'e moving godhu shift godhu. Slope irratti jijjiiramni jiru. There is no change in slope. Lammaffaa. So increase in income cause upward or outward shifting budget line. Gaafa galiin isaanii dabalu budget line upward shift ta'a maal agarsiisa? Mi'oota yookaan sarbiisii baay'ee bituu akka isaan danda'an moof akka isaan bituu danda'an isaan gargaara. Income isaanii gaafa dabalu gaafa income isaanii irratti immoo xinnoo bitu mi'oota xinnoo waan bitan tajaajila xinnoo fayyadamu waan ta'eef budget line shift inward kan agarsiisamna. Change in price. Change in price means unequal increase in the price of two goods. Shift budget line inward. Can you change in price kan jennu price in x yookiin y qofti hojii jiran yookaan lama isaanii wal faana hojii jiran jechuudha. Since unequal increase in price of two goods. X is y is wal qixaa yoo dabale fakkeenyaaf persentii 100 wal qixa yookiin persentii 50 yookiin persentii 1 wal qixa yoo dabale maal fida? Two goods become expensive maal jechuudha. Mi'oonni kun lamaan iyyuu gatii isaanii dabalee jechuun baay'ee mi'aawu qaalaa'uudha jechuudha. Expensive say become expensive so namni maamila bituun barbaadu jedha yookaan immoo xinnoo bita kan dura bituu irraa hir'isee amma bituu isaa hir'isee jedha. Gaafa beekuun harkaan purchase less amount of goods. Faallaan kanas immoo dhugaa ta'a. Walqixa yookaan hir'atan ta'e immoo baay'ee rakkasu yookaan gatiin isaanii yoo gadi bu'u maamilli baay'isee bituu barbaada jechuudha. So awwaan agar shift kun maal fida? Shift budget line outward ta'a jechuudha. Faalaadha. Gatiin mi'aa lamanii dabalu wal faana. Budget line immoo outward shift ta'a hir'achuuf. Gatiin mi'aa wal faana yoo dabale budget line inward ta'a. Gatiin mi'aa wal faana yoo dabale hir'ate budget line outward shift ta'a. Faalaadha jechuudha. Price fi budget line shifting in case of price change in opposite direction. Kun amma isa agarsiisa fakkeenyaaf. Proportional increase jechuudha. Proportional increase jechuun walqixa priceewwan gudiin xy walqixa kan dabaluu fi kan akka ta'u jechuudha. Effect of proportionate increase gaafa ta'u pricing inward shift. Pricing x gaafa dabalu price y gaafa dabalu budget line shift inward gaafa irratti immoo decrease gaafa ta'u outward. Okay. Control possibility biraachuu kan jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf effect of decreasing price of only good x. Amma gatii income constantidha. Income constant. Now gatii x bichaatu dabala. Hir'ata jedha. Gatiin x ittiin binu irra ta'e gatii y dhaabbataa ta'e income dhaabbataa yoo ta'u maaludha jechuudha. X dabala jechuun asirraan y dhaabbataadha bakkuma duraa irraa jechuudha. Income keenya dhaabbataadha asuma kaane. So gatiin x decrease ta'e jechuun we want this original kunis irrabaati. Original interview. Now gatiin x dabala jechuun x hir'ate jechuun x more akka binu nu gargaara jechuudha. Rakkasaa jechuudha. Gatiin x gadi jechuun x baay'ee bituu barbaada. X bituu gara x dabalaa deemu akkasii fuuldura deemna waan ta'eef
maal ta'e directly iddoo kana dhaabanne fakkeenyaaf asii gara waa'ee gaafa deemu waa'ee idduma isaa jira jechuudha. Gatiin waa'ee dhaabbata waan ta'eef. Kanaafuu maal ta'e jechuudha kun effect of decreasing price of all liquid Y on budget line move outward taadha. Decrease of the price in equity. Maal inni kun flattery it's going to flatter. Yoo kawaa illee ta'e akkuma kana yoo decrease increase ta'e immoo akkas duubatti deemee jechuudha. Now let's see fakkeenyaan gara fuulduraatti ilaalamaa hundaa fakkeenyaan waasaa gara ol qarshinee naannoo kana. Equilibrium becomes marketers, equilibrium positioning is ordinary inventories across the preference of consumer or what she wishes to purchase indicated by difference curve. Difference curve misalnya kami terkam tu denda kumaha agar sisa banyak lain ini mo nano kam tuisa fiya mo bakkan tumo sabi yang pada gitu. Saya dulu waktu baksan itu crossword bulan equilibrium ini aja karena aku memang ordinary difference curve berarti ordinary inventories approach berarti consumer equilibrium kan itu kumbaya lain ini difference curve bakkan itu walkatam tangency point kan. Kayaknya difference curve 1, 2, 3. Semua budget lain. Kayaknya point itu dia atau dengan F atau dengan C atau dengan H atau I kau satu equilibrium ini. Y hat itu equilibrium quantity for Y, equilibrium quantity for X on I is equilibrium position or condition for indifference curve approach or relativity approach on indifference curve. Why it is not IC1 or indifference curve 1? IC1 ini maaf entah, fakirnya bakal kana maaf entah. Bakal kana ti indifference curve IC1 itu jira, lower than IC2. Karena biro hunda maal jenna nuti indifference curve olana XY combination olana waan nuuf isa olana filana. Garuu budget line ifaan tangency ta'uu qabu. Iddoo kana tangency hin jira. Garuu lower indifference curve which is below IC1, lower than IC2. Maaliif IC3 hin taane innuma budget line ifaa tangency hin qabu. Kanuma jechuudha. Draw valuation jedhama garuu bakka tangency jalqaba 3-5 akkas goona indifference curve kana walirra goona. Budget line tokkosa tangency gochuu qabna at least dirqama. Bakki irraa duubaan akkas tangency argamuun booda indifference curve isa olaanaa irratti yoo ta'e qofaadha bakka sanaan equilibrium jennee possibility kan nuti dandeenyu. Yoo barbaanne iddoo kana akka sararee indifference curve iddoo kana qofa taanaan saayisii ta'uu iddoo kana qofatti taanyi kun hin jiru taanaan kun fakkeenyaaf akkas gidduu kana dhufe taanaan iddoo kana jechuudha. Iddoo kana jechuudha. Kana kallitti ibsuu dandeenya. Fakkeenya maatimaatikaal illee ni jedhani. Bakka kanatti sloping IC1 indifference curve marginal rate of substitution dha. Slope budget line price ratio bakka kanatti slope isaanii wal qixaadha jechuudha. So slope of indifference curve is equal to slope budget line fakkeenya. Consumeriin XY commodity fayyadamuu kan bitu tokko function utility kan XY plus 3X dha. XY utility function isaa XY plus 3X dha. Price to goods gatiin yoo lamaanii birrii afurii fi birrii lama taartii jiran. So XY waan jedheef ammallee pricing for X bakka buute price of Y respectively on the second goodin Y on top price Y to ledger. Now income is total income 60. Kan ini birrii jaataman bita. X birrii afur Y birrii gatiin isaa birrii lama. Birriin walii gala qabu birrii jaatama. Function inni irratti bituu qabu kana. Kanaaf maal jedhaeen find utility maximizing quantity of good X and Y. And the utility maximizing quantities of good X and Y. X, Y, okay, back to Y measure now. This X is what? X hat and Y hat. A hat. B hat more. Find marginal rate of substitution X for Y at equilibrium. Marginal rate of substitution can be given formula to create one error. Nano budget line is also here around this one. So we are using this one. Directly we have used this formula. Marginal rate of substitution is for Y MUX over MUY. Okay, that make that. Now the
First, we have formulate the given function. So, aggregate formula, budget constraints formula. Now, price of x times x plus price of y times y is equal to m. Budget constraints question getting price in x for it. X and by x for x plus price y for y is 2 times y is equal to 60, 60 in cap. Now, first question. Slope of marginal substitution. Or in slope of indifference gap is equal to slope of budget line. Slope of budget line is price ratio. Slope of indifference curve is equal to marginal rate of substitution. Rate of substitution is more kind of formula like our calculation will drive one. Given function is function Canada marginal utility of x. Change of x with respect to the given function. Change of utility with respect to x. As x partial derivative of x derivative of 1. So y jira, so x plus 2 का measure mux. Now we have this one. Deeply we have seen in some exercise by using some written material. So I hope that is not carefully selected from the Kuni. Now y plus 2 minus marginal utility of x from the given function. mu muy. Marginal utility of y is around y drive variable partial derivative of this function with respect to y. Y is equal to 0. So y with respect to y is x equal to 0. So from below we have f here. Y plus 2 over x is equal to price of x in over 0 price of y into 4 divided by 2. Then crisscross variable matter 2x. Y plus 2 is equal to 2x. Then y terms of minus 2. So y is equal to 2x minus 2. Now equation 11 again. Equation 11 fakana finne equation tokko fakkeessa galchuu. Yookaan different technique hedduu fayyadamuu dandeenya. Simultaneous elimination is fayyadamuu dandeenya. Akkuma jira keessan irra jirutti equation lammaffaa kana jalqabaarraa akkuma budget constraint equation keessa galcha. Y bakka y kana galchina. Y 2x minus 2 in here. 2x minus 2. 2 times 2x 4x minus 2. 2 times 2 4. So minus 4. Now one side 4x plus 4x minus 4 is equal to 60. 8x divided 8x minus 4 is equal to 60. Sirra jaatamara afur gaafa gaanu asirra 8x yoo hojjeta jaatamni afur 8 saddeetii gaafa x tafa jaatama afur saddeetii gaafa 8 kanaaf y asitti x saddeet ta'a. X saddeet gaafa ta'u y argachuuf immoo equation lammaffaa qabu. Y is equal to 2x minus 2. X is saddeet qabna. So lama y is saddeet kudha so lama kudha afur y kudha afur ta'a. So this place is 1. Dakki kana x in here saddeet y asii kudha afur ta'a jechuudha. Then marginal rate of substitution x for y. For y directly no ganda. Price ratio kana yookaan kan y plus 2 over x mu x over mu y 1 of y plus 2 over x y plus 2 y mega kura full daulah kura jah yora x in masade kura jah yora sade la yookaan price ratio means y y plus 2 over x kura full daulah masade la kanaafuu marginal rate of substitution for y ta'a jechuudha. Thank you. This is the end of chapter 3. We will be continuing for the next part. Yoo yeroo argattan isa dhadheebaat part tokkoffaa fi lammaffaa bisa.